Mucayyoo tanaa jaaladheetiin jira fuudhuu barbaadaa naa kenni. Ani waan dalagaa taasisan dhufee dalagachuuf hin deemu malee. Eerumteellee eerumnee inuma dalagaa jirraan. Ani illee rumfaa dhimmatee anteessa waliin gabaati gaan deemu. Dhiirtillee akkuma beekamu egaa dhiira taatee ni fuuti. Dhalaanis erga dhalaa taatee dhalummaa isiitiin ni heerumti waan ta'eef malee. Mucayyoo sana argee heerimillee na didee. Qollee na didde. Waan ati dalagtullee feetuun bitattaa feetu warra keetitti ni ergita maallaqa keetillee haajaan qabu. Waan isin jedheeti namni kunillee beekati nama cubbisaati. Namnummaan tana namaan jedhu nama buutaan ishee. Akkana yettanii uummatti na dhagaatan malee waan biraa takkaa biyyaatan. Lakki ani fudhadhaa addeenumaa jiru maal haasaasee. Kabaja asaatiitiif malee yoo barbaaddan intala tana ni fudhadhaa akkanumatti fudhadhee. Akkas taane akkas taate akkasuma goonaa. Ammaa tanaan darsa biyya gurradhee isinirraa deema. Kabajatetti koottu na bira jirti kabajaan kadhanne diddeemi. Akkasuma goona. Dalagaa itti addeessee nyaataa dhugaatii itti addeessee hirriba dhorkee akkasi jiraachuu jira. Fudhadhu lakki. Waan intalli cubbuu maayita. Yaa fudhadhuudhaa fudhadhu haa. Nyarbuusi hin fudhadhuusi. Baay'ee ajaan isin biraan deemaa kan meedalaatiin biraa baafadhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota channel Nuriyaatu akkam nagaa keessanii fayyaadha. Kan waaqeffataa fi kan amantii biraa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan onirraa maddi isin haa ga'u isiniin jecha onirraa isin jaalanna. Channel keenya kana like subscribe gochuu hin dagatina. Guyyaa har'aa keessuma haaraa nama haaraa tokko biraankii isinii godhuu deemna. Namni nuti har'a biraankii godhuu deemnu durbee Fariidaa jedhamti. Akkasitti har'a biraankii anumaa fi jara kanatti irratti dalaguuf deemaa si jaaladhee si fuudhaa siif du'aa tamaam har'a jaalalatti yetana narraa fuudhuu qabda jedheetti hababaa kennaa fi as nu bira dhuftee si argee booda kanas riballee riba gaarii rafeen beeku jedhani. Dhiyootana mana keenya kana dhufte keessummaadha asuma ollaa keenya kana jirti jechuudha mana keessatti hin jirtu. Akkasitti akka guyyaa ati dhufteetti hirribni hin qabne ani hirriba qabaachaa jiru nyaanni gannaa taraan jiru huma kee dhoobadhee huma kee beela'ee nyaanni illee nyaadhonatti hin goruu jedhanii akkasitti waaf godhaa isin immoo tuyyuu nu duuka turaa share like subscribe gochaa nu eegaa isiniin jennaa jara kana wal baratu. Warahmatullahi wabarakatuh akka nagaa jirra jirtu bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha. Wanni nu amma haasa'uu barbaanne intala takkaatu na bira jira. Intala na bira jirtu san akkasittiin amma ollaa kiyya tokko jira intala tana fuudhuu barbaadanaa kenninaan jedha. Akkasittiin ammaan tana akka wayita durii haadhaa fi abbaan bichaan waan abbaan hin jaalanne tokko kennuu waan hin taaneef jecha jara lamaan tana hayyee anis addatiyya fedha kiyya bichaadhaan sii kenna jechuun waan hin dandeenyeef jecha isii bira dhiyeessineeti. Akkasitti wajji haasoysiifna. Mee walii galammoo waliin hin galanii walumaa waan laallu ta'aa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa akkam jirtanii bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u isin haa qaqqabu jenna. Chaanaalii Nuriyaa YouTube share subscribe like gochuu hin dagatiin isiniin jedha. Akkuma ishii isiniin jette ishiin inni immoo si jaaladhee si du'ee riba na qabu didee akkam ililli yaalii ababoo kennaa fi ababaa san hin fudhatti moo hin fudhattu nuyillee eeywaa ergaa mana kana laallee mucaan nyaataallee riballee didee waan akka qaama duraanirraa jiru sanallee sumeecha huqqate akkam jettaa kana ababaa kanarraa fuudhii tolee jedhanii jennaani waan irraa fuutimoo irraa fuutimoo tolee jettumoo toleen jettu hordofaa. Wajjin daallaa jenna jechuudha. Akkasii hordoftoota keenya amma nuti kaanee kaameraa akkuma aadaa keenyatti kaameraa dhoofannee eegasii isii sana siyaamneetiin mufaa ja'aa tana akkasitti dibbiqatti gadi goonaa hin heerumti moo hin diddi moo jaalala kanarraa qeebaltii walumaan laallaa nu faana turaa isiniin jedha jetti immoo jaalala irraa hin qabne akkanumatti biraankii godhuu barbaadeeti. Akkasii qubanaa qabaadhaa isiniin jedhaati horaa bulaa deebanaa nu faana tura like share subscribe gochuu hin dagatina. Anamma kaameraa dho'iseetiin isinit deebi'aa nu faana turaa. Fariidaa. Fariidaa. Amma kaameraa keenya dhoksinee. Yaa Fariidaa. Yaamee dhufa amma ishee eessa jirti? Kaameraa Fariidaa. Mariyaa fayyaa san. Kam silaati?
nagaa Allah isin fayyadu. Alhamdulillah. Amma ka wanni nu haasa'uu barbaanne gabaabumatti jechuudha. Waa si'uu barbaanneeti. Akkuma beekamu kaatiin tun akka haadhaatitti na bira jirta. Akkasitti bas namatu waanaan jedhe. Mushana bichaan illee jechuun miti akka mariititti anaafisii illee mari'achiisan. Walumaan nu mari'achiisan. Amma ammoo tiyyuu waan namni namaan mari'achiise tokko waan namni namaan mari'ate tokko adda godhuun hin danda'amtu. Maaliif natti hajamanii osoo hin taane sitti hajamaniiti. Waan naan jedhan kana fa'a. Ani immoo dirqama siin gahuu qabaa jechuudha. Dirqama siin gaheeti waan ati nuun jettu nu gammachiiftaa fi nu naasiftaallee sumaaf beeka. Amma ishiin immoo numa gammachiifta jenneetumaa si eeguu jirraa. Wanni silaa jennaan jedhameetiin jedhamee mucayyoo tanaa jaaladheetiin jiraa fuudhuu barbaadaa akkasumaan jedha. Amma ammoo tiyyuu akka yeroo durii intala takka haadhaa fi abbaa kadhatanii fuudhamu akka malee. Ani kan isiin ofirraa quba hin qabneeti. Mush wajji haasa akka ammaa yeroon akka ammaa tolee wajji haasa'anii fixatanii warratti ergadduu osoo waliin hin jenne dura isiin intalli heerumsiisan qubaayyuu hin qabdu. Haadhumaa fi abbaa kenna. Akkasittiin heerumsiisanii jechuudha. Isiin haadhaa fi abbaan jetteen ta'uu bichaadha jechuudha. Yeroon sun ammaan tana immoo yeroo nu jirru tun yeroo san keessa waan hin tahiniif yeroo dimokiraasii keessa waan jirruuf jecha waan abbaan jaalate malee namni jaalate wanni namni jaalate namaan taatu. Kanaafuu san si gaafachuu fi san sitti himuu fi kanaaf si waamne. Ani yeroo addunyaa dalagataa fi dhufee dalagachuuf hin deemu malee ani. Baay'inaa bara waasa dalagachuu bara inni heerumtullee bara waan oguu heerumtu yaani heerumaallee dalagaa si ogu bara. Heerumteellee illee heerumnee ilma dalagaa jirraa. Ani neerum kaadhimmatee san anteessa waliin gahaati gaafii malee. Ani heeruma addunyaa dalagataa fi deemu. In baay'inaa hundi keenya oguu biyyaa baane bara inni heerumnaa inni biyyaan baane dalagnaa inni biyyaa baane garuu bakkuma rabbi si katabee jiraatta. Lakki ani neerumsinummaa fayyisiin godhe jiraadhaa malee. Namni hundinuyyuu gaafa biyyaa bahu ni heerumna jedhee ka biyyaa bahee hin jiru. Hin dalaganneeti uf jijjiirraa waan hiriyyaan kenna osoo nu biyya jirru biyyaa bahee dalagatee waa mul'ifate takka nulleen akka hiriyyaa kenna sanitti dalanyee waa mul'ifnaa jennee biyyaa baane malee mush heerumneeti asitti maal jenna jennee yaanne. Kanaafuu ammoo tiyyuu dhiirtillee akkuma beekamu eega dhiira taatee ni fuuti. Dhalaanis erga dhalaa taatee dhalummaa isiitiin ni heerumti waan ta'eef malee nullee. Assalaamu alaikum. Nagaa jeessanii jirtu. Fayyaa. Ayee. Maal jirta? Inshallah khairu. Ayee. Khairuna. Waan isin jedhi jirtamoo waan biraatti jirtasa? Akkasumarra jira. Egaa kanaafuu har'uma waan guutan na godhaa. Har'uma waan internatti maalaa akka gaafa mucayyoo sana argee hirribillee na didee qoonqollee na diddee uummatala kullee hin beeku isin jedhu. Kanaafuu mucaa nyaata fi riba dhorge kana yaani sababa keetiin ilma nama mangistiin yaaduu hin jedhu kan akkam jedha. Ani yeroo addunyaa kana addee dalagachuuf hin dhufee. Dhimma inni abalisa heerumnillee wayii innillee wayii sifuunaan barsiiftee jisu dalagattee. Hin barbaaduma yeroo addunyaa yeroo barbaadu dalagachuuf hin dhufee. Kanaafuu isin irraa hin deemu bakka isiirraa eegganan hin deemu. Laa. Wanni na biraallee si oofillee hin jiru. Kun immoo tiyyuu fedha keetii dirqamni hin jiru. Durayyuu anuyyuu dura wayitana gaafataniitiin hin jedhan maaliif siin mari'adha jedhe. Ufii kiyyaa akkanatti waan woomaan yaade kaa. Fakkeenyaa inni akkas eeganaan jedheeti. Ani homeedinaan jedhe san fudhadhee akkasitti fuudheetiin itti si kennu waan hin dandeenyeef jecha siin marii godhee mire fedha keetii jechuudha. Giddii wanni maranii nama kennan takka hin jirtu. Fedha keetii fedhuma kee kanarratti hundooteeti akkuma inni itti warwaachuu jiru kanatti garteemi. Akkanatti yookaan immoo tiyyuu namni kun ka dhugaan nama jaalatu jira ka dhugaan nama hin jaalanne qaba. Inni immoo tiyyuu amma akka laallutti jaalaluma dhugaa san jaalaluma dhugaa
jireenyuma of duroo si wajji jiraachuu yaada jedhee yaada malee akkanumatti har'a wajji jiraatanii boru wal gatan sanis waan yaada akkasiisis waan qabu natti hin fakkaatu. Mee ammaas qalbii namaa tunis yoo nama cabde namaan taatuuti. Dalagama ani heerumaaf hin dhufne dalagaaf dhufe malee jechuun jirta. Namni hundinuu namni heerumaaf dhufe hin jiruuti. Carraman nama godheetiin hin martuuyyuu. Heerumtus dalagaa wanni si dhorku hin jirtu. Inni si fuudhu wanni dalagaa si dhorku hin jirtu. Atis ni dalagatta innis ni dalagata. Akkasuma jiru teessa lachuu. Addeeti yeroo natti heerumtillee ni dalagatta waan barbaadde warra keessanii goota mataa kiyya gubbaa jirta waan sanii yaadini. Atuma qofti naa of heeyyamii si jira waan takka rakkoo hin jirtu hin dalagatta. Laa ani heerumaan dhufnee bakka dalagachuuf hin fe'u waan dalagadda malee ni heerumaan. Hin dalagatta waan takka dalagaa waan si dhoogu jiru kinoo amma kana waadaa sii gala asaantillee na jirti nuuriyallee na jirti. Tamaam hin dalagatta akka barbaadde dalagatta namni dalagaa si dhoogu jiru atuma waan ansiin jedhe tana qofa naa heeyyamedha. Laa ani heeyyamaan dalagataa fi malee. Laa waan takka waliin irraa shakkitu hin jirtu. Waan barbaadde haadhateetillee ni goota. Ani yoo barbaadde daaballee sii bitaa. Tamaam. Yoo barbaadde inni wayyuu hin dalayduu huma dhalaan deemtee dalaydu kanaayyuu manuma kanatti sii godha. Ati anumaa qofaa ishinaa jedhe ansii jecha akkana maraachuu jira kennu. Allakkii na gammaan heerumaa fi dhufnee dalagataa fi dhufee waan fadhee ifiiti yaa dalagadheetiin bitadha malee heerumeen bitadhaan. Waggaa dalaydes ni bitattaa siin jee barta anillee sii bitaa irratti dabalataa waggaa ati yoo dalaydes ni bitat waan ati dalagtullee rakkoon qabu bar waan ati dalagtullee feetuun bitattaa feetu warra keetitti ni ergita maallaqa keetillee haajaan qabu waan akka inni waan isaa malee waan isaa ati fuudha malee isaa itti fayyadamu. Keellee waan si barbaadde taan ofii dalagee dhufeeyyuu sittiin kenna laal waan takka ofiiti yaa itti barbaadde. Waan dalagadha malee ani ni heerumaan. Yaa boqqaan sin jedheeti namni kunillee beekati nama cubbisaati. Namnummaan tana namaan jedhu nama hundaa miti. Namnummaan waan ati feete sii godhaa, gaaba sii bitaa, ayyi xalabaa tana xalabadhu. Namnummaan jedhu kunuu bakka mara hin jiru. Namni hundi tanayyuu namaan hin jedhu. Tokko afaan si dallalee akkasitti sossobeeti kama harkaan si godhu hin jiru. Kana harkaan wayita harkaan si geete booda kashiita takkasirraa hin jijjiirretu jira. Kophee takkasirraa hin jijjiirretu jira. Foota takkasirraa hin jijjiirre. Akkuma ati bahara irraa dhufteeniin akkasumatti fuudhee dalagaa si naqatee ati bakkuma dalagaa teettaa achuma dhufeetumaan mallaquma kee bichaa achi harkifata inni. Asin dalagaa mallaqaa waliin agartu. Akkanaallee hin jira. Laakiin nama akkanatti nama kadhateetiin hin jedhu kan agarteemi. Namni kabajaan si gaafachuu jira. Ammas waan ati feete sii godhaa tana jira. Wannuma ati feete tana iyyuu kijibaanii miti dhugaan sii godhaa. Hayaan jedhi qalbii namaa ofitti cabse. Kan haya jeena yommuu waan dalagadha kan nadheessan dhaqeetumaan kaamalee kanatti hin heerumaan. Si addeetti yaa bakki tola tireetu dalagaa jiru hajjii dhaquuf hin dhufne yoo feete dalagataas ni dalagataan si jedhee maal taatesaa. Waan dalagadha malee hin heerumu lakkeen. Yaa jara kenna waa jettanii jedha gaala akka gaamu. Yaa kenni Simaafuun taatu qalbii namaa si galatee waan namaafuun taatu dalagammaan ati amma faarsitu tunu siin taatu yookaan dalaguma tanaan argattu akkanumatti buusaallee si geetti bakka qalbii namaa yoo nama jala dhaabatte namaan taatu homa marattuyyuu siin taatu ta'a. Naaf taate akkana jettaniitu uummatti nana guyyaatan malee waan biraa takkaa biyyaatanii beekte. Addeeti yaa wanti sobaniitti sana kan wanti sobaniitti sana kan jiru baraanaa si jaallatee jaalachuu baattillee. Namni ammaa tana kana jeen nama sobee bakka kan taane nama godhee boodinoo yalaafa. Isaan namni hundi akkas miti kaaya amma fuula keenya tokko miti bara. Amalli namaa garagaraati. Akkasuma amalli isaallee garagara. Ilmi namaa kun tokko miti akkuma tokkootti tokkoon fudhate. Har'a kan rabbi riskii si fidee kanarra ijjattee odeemtee rabbi bakka gaarii siin buusu. Addeeti yaanii kun si jaaladhee dhugaa si jaaladheeti taa inni cubbifamtaati waan asiin jedhu irraa fudhadhu. Lakki ani fudhadhu addeen maatiin maal haasaasaa inni? Ayya. Maal haasaa maali bee uummanni haasawaa? Ati maali si jaaladhee juuqaanidha. Dirqamaa jira waan inni dirqamaa miti baramu kabajaa si gaafachuu jirraan. Haan dalagataa fi Inni dalagattaa si jechuu jira dalagaa nama si darbii hin jiru. Odoon akkamatti dhaabbattee hafta? Haal. Ani laal amma ani kabajaa isaatiitiif malee yoo barbaaddan intarneetaan ni fudhadhaa akkanumatti fudhadhee. Akkas taane akkasuma goonaa anumatu si fuuse
خلاص Bakka akka saanaanis isinirraa hin deemu haare. eessa Ammaan tanaan darsa biyya gurradhee isinirraa deemu. eessa taanama Amma kabaja gari deemuun jiru qabamteetiin jirta. Biyya magaalaa Si taatamayyuu akkuma jette san waa yaadde kabajni akkuma jettetti koottu na bira jirti kabajaan kan inni diddeemi akkasuma goona. amma laal kabaja asaatiitiif malee tama ardhaansin eeguu siin jedhaa bara akkasii jecha maradhee arraansin eeguu silaa qaata si kuchiise wa. Lakki yaaddeeti gaannoo isiis akka obboleettii godhadhee tan akka hundaa godhadhee bira taa'u jira beekte. Kanaafuu kaa isiinis dirqamaanis si kan nagatte isiis birumaa hin deemu bakka. Eessa deemtame? Ugurta kan deemtu anuma asii ugurta kan deemtu siin jedhaa bara lasaanti maal na Inni yoo harka amma guyyaa edana tokko iyyuu keessa ta'a. godhee Isa harka eessa baata? Ni deema. Isaa Inni qawwee qabeenaan ta'a. ulaan lataa kan erga si argee booda ila erga ijuma kee kana si argee booda ulaa duraa ila Sababa kee diriin dalagaa dhaabee mana deemee mana taa'u jira. Isima eeguuf jecha kiloo sima eeguuf jecha addeeti dalagaa mana nama biraan dhaabee harka baafataa moo anuma ana Dalagaa itti hadheessee nyaata dhugaatii itti hadheessee hirriba dhorkee akkasi jiraachuu jira. nama akkana moo cubbuu isitti ta'a. sababaa keetiif jecha waan marra akkana natti hadhaa'ee hiriyaa kiyya jibbee siif jecha mana galee taa'u jira bara. Irri mana keessa taa'u waan gatii ta'a manatti Itoophiyaatti mana taa'ani. An bakka heerumaan dhumne heerumaa isin barbaadu. Dalagadhees maan biyya gala jeetumaa yaada qaba malee heerumaa. Aadee teetti ijoollee kee qabattee ila warri kee gammachiistee akkasitti ilaali. Jalaa gubbaan itti uwwistee ila waan gammachiisan akkasitti galta aadii. Wajjin Addeeti galta. yaa warra keetillee yoo barbaadde laal yoo daaballee barbaaddanii bitaaf warra keetiif si qofa bira tareetu jechuudha. Ani atummaan qofti akkuma ati jaaladhe kanan na jaaladhuun siin jedhama. Allakki daabaan isa sobamu akkas jee. Duuba namni addunyaan tuuma barbaadatillee waan dalaydee kana bara qiyaamaa foof tura itti baafachuuf hin deemtu asumarra dalaydee ittiin bashannanuufi. San ittiin bashannana haa dalagadhee. Maali kana Maal ilaalchisaan duuba kan sii godhe kun siin bashannansiisu kan sii godhe kun siin bashannansiisu addeeti. Higimaan dubartiin immoo dhiira malee hin bareeddu. Waan ati uffattullee dhiira malee hin bareeddu. Gaafaan dalagadhee wadaan heeruma malee akkatti amma dhufee. Ariskii kuusi dara keessa taa'ee seegaa. Anaga ati dalagattu sanuu sin eeysisuu siin jedha warra amma kabajaafan si gaafadhe kabajaa kana narraa fuudhuma. Heerumaani. Hineerumtu. Kun akkasiin jedhu kunuu si cubbisaati. Namni biyya ba'ee waa sadii hin galu kabajaan waan beeku qabdu. Waan sirraa eeggamaati. Godhii fitoo kinoo amma nu fuuldura waan gaarii Addeeti yaa kennu waan ammas Waan si beeknee wal jaaladhaa. ilaalle. Onirraa si jaaladhaa siin jedha addeeti yaa kennaa kiyya kana narraa fuudhu siimeetiin jira. Hin fudhadhu. Akkam yaaki haaraan nu fuudhu. Hin fudhadhu lakki. Waan intalli cubbuun wayitu maal Yaa kana cubbuudhaaf fudhadhu kaa. Hin fudhadhaan. narraa fuudhu kennaa kiyya kana addeeti. kabajaan nama qabdaati. Nama kabajuu Ati namarraa dhalanne. Namarra kan maan dhaladhee jiru nama. Maali fudhadhu kaa haaraan. Nu waan haga nama Namni irraa fuudhullee ol qaba. Mucaalee ol qabdu kun irraa fuudhu. Yoo hin heerumees hin heerumuusi hin fudhadhus. Addeeti yaa narraa fuudhu siin jedha. Fudhadhaan isin biraa hin deemaa kan meeddanaatiin biraa baafadhee biraa deema bakka. Intalli tokkottu haaraan cubbuun Isin dirqamaa na kan niti. Kottu biraaf kiidha. kottu biraakidha. Rakkina karaa maaltan dirqamaan nama kannan. Taa'ee amma Kanaarii ni gala. Biraanki taatee jirta kaameraan keenya. taatee Amma jirta. kinoo kaameraan as jira biraan kitaatee jirta. Amma kenni fi fudhatti. Silaa odoo si jaalanillee amma waan fudhatta. Amma fidiyaan. Maal lubbuu baafte kun nama ajjeeftee lubbuu baafte mee waan biraa mee maal Amma silaa namni si jaalatillee takka irratti dirri jechuu deemta. Amma eega. Maali? Eh? Maal maallaqa jaarsaa caalaa bar? Malleen jaarsaan caaluu lakki. Hayi. Alma dalagaa. Maallaqa san jambaabdee hoo gisee san jaarsa dhabdee hoo. Eh? Jaarsa dhabdee hoo akkam taate. Eeggi dalagadhee wadaan heerumaa. Gisuma sadii dhabee tokko waa sadii qabaachuu qaba jedhan. Waa sadii hin galuu qaba jedhan. Waa sadii keessa waa takkaan. Takki ilmoo takki ilmi Mallaqa. takki mallaqa. Maallaqaan Waa sadiin kana keessaa galuu ni qabda jechuudha. Maallaqaan ni galafa. Ilmi jechuun beekumsa. Maallaqaan galuu feetamoo beekumsaan galuu feeta. Ilmi jechuun beekumsa. Maallaqaan ni Maaliin galuu feeta sadii kana keessaa ilmoo ilmi mallaqa. Maaliin galuu feeta? Addeetti biyya kanatti namni biyyarraa bahee maallaqa barbaade itoo maallaqni jirtu Maallaqa yamanii yoo akka nasiiba akka anaa muxxullaa kan rabbi si muute haaya marhabaa jedhiituma akkuma gajjedhee ati najitte kanatti gajjedhe irraa fudhadhu malee maallaqni illee biyya sana jirtu si feena. Maallaqni Lubbuu akkuma kee kana jenneetiin gaafa biyyarraa baanu akkam seenee Filoo dhufne. jirru akkanumatti Waan mallaqa sittafanii lafaa haran seenee dhufne malee hin jiru waan maallaqni. akkana ta'e faxuruuratanii fidanii seenee yaa obboleettii. Isaan eegii dalagatanii qofan booda heeruman ka. Taquu fatee illee deebi'anii ittiin Kan beela'anii. dalaganis bu'aa hin qabdu. sanuma Lakki. Kan dalagee fi kan dalagne illee waluma qixa. tokkuma yaman keessa. Kokkee rabbiin kokkee baqaysitana
haga gaafa ofiif cufuutitti waan itti galii Wani jubattu kan jirtu garuu immoo Dalaydus dhiiftu. har'a akkana nu diddee boruu iftaan simaa telefoonaan haloo habiibii eeywa ana keef ajettu akka kumas hin dhageenye laa Injoo noomii ati mana dhaggeeffate isaan. hin jettu miire akkasii kaa hordoftoota kabajamtoota chaanal nuriyaatu akkasitti ginoo dhukkee nukaaftee jaalala miilaan irra deemtee kophee hidhattee bira kuttee mucattiini. Hordoftoota chaanala Nuree Awutuub akkuma argitan kana biraankiin keenya nu milkaa'ee jirti. Mucayyoonni biraankii waan nyaatan fi waan dhugan ta'ee biraankii maqaa isaanii haaraatti ta'e Garuu taamee dhiifama salluu gootii fi nuun gootu akkasuma walumaan kalaalu ta'a jechuudha. Biraan kiisi goone malee dhugaadhaan isatti heerumii jechuu kennaa miti. Atammooti biraan kima kanayyuu waan nyaatan ta'aa waan dhugan ta'aa waan irraa beektu hin jiru jechuummaan kunuunsiif wal marraa har'a dhageettee siif addisii jechuudha. Haarawaa. Kanaafuu dhiifama nurraa ta'ii siin jenna. dhiifama nu godhi. Iyyee dhiifama isin godhuutiin jira. Assalaamu alaikum. Kabajamtoota hordoftoota keenya. An bakka duraan dhuguma seetiin rifadhee bakka kanaafuu biraan kuma kana waan taateen beeku waan nyaatanii waan dhuganiin beeku bakka kanaafuu waan baddeetumaan didee bakka kanaafuu dhiifama godheetiin jira.